oduu har'aaf qabadhan isinitti himaa oduu waliin an Jamaal Taahiri. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed mariin nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin Taanzaaniyaatti jalqabuuf akka jiru himan. Ministeerri muummee kana kan dubbatan sagantaa waraanni haa dhaabbatu nageenya hawaaressinuu jedhu irratti qaamolee nagaa buusuu keessatti qooda baatan galateeffachuuf dilbata kalee Eebla 23 bara 2023 sagantaa qophaa'e irratti ture. Dr. Abiyyitti dabaluun nageenya akkasumaan kan dhufu miti dhamoo fi gootummaadhaan dhufaa jedhan. Sochii nageenyaa jalqabame hordofee taateewwan ijoon lama duraa fi duubaan kan raawwataman ta'uu kan eeran muummichi ministeera Abiy Ahmed tokkoffaan pirezidaantoonni naannolee gara Maqaleetti imaluun nageenya eegalame mirkaneessuuf tumsaa kan taasisan jechuun ibsan. Taateen lammaffaan ammoo mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jedhee yaamu waliin taasifamu kibxataa Taanzaaniyaatti eegalaa jedhan. Kanas uummanni Itoophiyaa cimsee akka barbaadu himan. Kanneen marii nagaa irratti hirmaatanis guyyaa irraa sagantaa waraanni haa dhaabbatu nageenya hawaaressinuu jedhuun yaadachaa milkaa'ina nageenyaatiif akka hojjetan gaafataniiti jiru. Waggaa lama waraanurraa waggaa 20 mari'achuu wayyaa jechuun karaa nagaa rakkoo furachuuf carraa kennuun barbaachisaa akka ta'e dubbatan muummichi ministeera Abiy Ahmed. Sagantaa qaamolee waraana kaabaa Itoophiyaatti waggoota lamaaf geggeeffamee dhaabsisuuf gumaachan galateeffachuuf qophaa'ee kana irratti dursaan komishinii gamtaa Afrikaa Union Muusaa Fakii Mahamat karaa Itoophiyaan nagaa buusuuf keessa darbitee fi muuxannoo biyyattiin qabdu rakkoolee Afrikaa furuuf fakkeenya babal'achuu qabudha jechuun muummicha ministeera Abiy Ahmed dinqisiifatanii jiru. Rakkoolee Afrikaatiif furmaanni Afrikaanotaa ejjennoo jedhu waanuma jedhamu qabuuf kan jedhamu osoo hin taane haala qabatamaa Afrikaa keessa jirudha jedhan Muusaa Fakii Mahamat. Muummichi ministeera Abiy Ahmed haasaa sagantaa magaalaa Finfinnee paarkii michummaa keessatti taasisan kanaan uummanni Wallaggaa rakkoo keessa ture irraa akka baqatuuf qaamni hunduu waan isarraa eegamu baachuu qabaa jedhan. Garuu rakkoon nageenyaa addatti godinaalee Wallaggaa haa miidhuu malee akka waan rakkoon kun gama lixa Oromiyaa qofa ta'etti kaasuun doongoraas jedhame. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Eebla 19 bara 2023 lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti imalanii uummata godinaalee Wallaggaa waliin wayita mari'atanitti gaafiiwwan nageenyaa fi misoomaa uummanni dhiyeessu dhugoomsuudhaan nagaan barbaachisaadha jedhan. Waltajjii Naqamtee kana irratti garaagarummaan hangamu yoo jiraate marii fi marabbaan malee karaa hojii misoomaa faayidaa uummataa ooluun gufachiisuu fi qabeenya mancaasuu filachuun waan hin malle akka ta'e kaasaniitii turan. Gaafii fi yaada uummataa walgahii dhiyeenya magaalaa Naqamteetti muummicha ministeeraaf ka'een waraanni bilisummaa Oromoo gara uummataatti deebi'uun kaayyoo isaa uummataaf ibsuu qaba kan jedhan muummichi ministeeraa addii bilisummaa Oromoo amma irraa eegaluun filannoo waggoota muraasa booda gaggeeffamu irratti hirmaachuu akka danda'u dubbatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haasaa Naqamtee taasisan kanaan har'aa kaasanii nagaan galuu danda'anis jedhan. Ji'a bitootessaa bara 2023 garaadhumaa haasaa paarlamaa irratti taasisaniinis hidhattoota Oromiyaa keessa socho'an waliin mari'achuuf koreen hundaa'ee hojjetamaa jiraachuu himanii turan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Koreen nageenyaa sadarkaa pirezidaantiitti aanaa paartii badhaadhinaatiin durfamu hundeeffamuu fi hojiin hojjetamaa jiraachuus eeruun waan jiru mootummaan isaanii akka ifa godhu himanii turan. Dabalataan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paarkii michummaatti haasaa taasisaniin biyya ollaa kan taate Suudaan keessatti qaamolee wal waraanaa jiran nagaaf dursaa kennan yaamicha taasisaniiti jiru. Itti dabaluunis Suudaanitti sagantaa nagaa kana fakkaatu akka qophaa'u abdiin qaba kan jedhamu muummichi ministeera Abiy Ahmed hir'ina keenya irraas qamadii kuntaala 50 uummata Suudaaniif erguuf akka jiran beeksisan. Jilli waraanaa adda bilisummaa Oromoo marii nagaa mootummaan Itoophiyaa waliin Taanzaaniyaatti gaggeeffamuuf imalaa jiraachuu ajajaa waliigalaa waraanaa bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa BBC'tti himeetii jira. Marii araara Taanzaaniyaatti eegalamuuf jedhame hordofuun addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen jilli qondaalota adda bilisummaa Oromoo gara Taanzaaniyaatti imaluuf akka jiru ibsame. Mariin kun Taanzaaniyaa odola Zanzibaar irratti akka gaggeeffamu kan himan ajajaan olaanaan waraanaa bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa marichi hanga xumura ji'a kanaatti kan itti fufu ta'us jedhan. Muummichi ministeera Abiy Ahmed dilbata Eebla 23 2023 adda bilisummaa Oromoo waliin Taanzaaniyaatti marii eegaluuf kan jiru ta'uu dubbachuu isaanii hordofee ibsas kan baase waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiin kun nageenya buusuuf murteessaa ta'uu isaa himeetii jira. Mariin kun kan gaggeeffamu bakka qaamni sadaffaa argamu ta'uu ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa ifoomsan. Marii kana ammatti adda durummaan eenyutu hoggana kan jedhu ibsuun hin barbaachisu kan jedhan Marroo Dirribaa gorsaan ajajaa waliigalaa adda bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa kana dura Norweey, Swiidin, Keeniyaa fi Ameerikaan maricha irratti hirmaachuuf warra fedha guddaa qaban ta'uu himan. Walitti bu'iinsa waggootaaf tureen booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waraana bilisummaa Oromoo waliin wal dhabdee jiru marii nagaan furuuf qophii ta'uu himanii qaamni dhimmi ilaallatu hunduu nageenya uummataaf jecha gahee isarraa eegamu bahuu qabaa jedhan. Muummichi ministeera Abiy sagantaa waraanni haa dhaabbatu nageenya hawaaressinuu jedhuun qaamolee waraanni kaabaa dhaabbatee nagaan akka bu'u gumaachan galateeffachuu fi beekamtii kennuuf Finfinnee paarkii michummaatti qophaa'e irratti nageenya dhimma barbaaduu fi irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Nageenya akkasumaan kan dhufu miti dhamaatiif gootummaa gaafataa jedhan. Jaal Marroo Dirribaa marii kana irratti maal eegdu gaafii jedhu BBC'n gaafateef karaa gaafii siyaasa Oromoo deebisuu danda'uun waliigaltee nagaa irra ga'uuf qophii ta'uu isaanii himan.
Kana dura marii wal fakkaatuuf Keeniyaatti jila isaanii erganii mootummaan Itoophiyaa irraa hafuu kan himan Marroo Dirribaa gaafiin siyaasa Oromiyaa keessaa fi Tigraay keessaa waan waliin fakkaanneef akka kan Tigraay sanatti yeroo gabaabatti dhumate jennee garuu hin eegnu jedhan. Nagaa buusuuf wanti sharafan jiraachuu mala garuu gaafiin bu'uuraa sana miti. Gaafiin Oromoo gaafii namni lamaa fi sadii murteessee biraa deemuu miti. Wal bira teenyee mari'annee furmaata arganne yoo ta'e akka sabaatti Oromoonis keessaa qooda fudhachuu qabaa jedhan ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Kumsaa. Gama tokkoon abdii akka qaban himanii gama biraan ammoo waan biraa 1991 fi 2018 irraa ka'uun ija shakkiitiin ilaallaa jedhu ajajaan waliigala waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa. Addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa yaada bakka qaamni sadaffaa walaba ta'ee jirutti iftoominaan mari'anne jedhu fudhateetii jira. Dabalataan murtoo kana argamuun isaa adeemsa Oromiyaatti nagaa waaraa buusuuf yaadameef tarkaanfii murteessaadhas jedhe. Haa ta'u malee mootummaan jecha shanee jedhuun isaa waamuu sirrii akka hin taanee fi fudhatamaa kan hin qabne ta'uu kan ibsee waraanni bilisummaa Oromoo maqichi sirraachuu akka qabu cimsee gaafateetii jira. Maqaan dhaaba keenyaa waraana bilisummaa Oromoo kan jedhudha. Kanaaf maqaa biraa kamiiniyyuu yaamuun sirrii akka hin taanee fi maqichi dhimmoota marii araaraa boodatti harkisan keessaa qooda fudhachuu waan maluuf sirreeffamni maqaa ammumarraa akka taasifamu addi bilisummaa Oromoo cimsee gaafateetii jira. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qaamoleen kamuu dhimma marii araaraa akka tumsan gaafatan. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa milkaa'ina marii nageenyaa fi araaraa jalqabameef qaamni hundumtuu gahee isaa bahuu akka qabu yaamicha taasisan. Mariin araaraa fuuldura keenyatti gaggeeffamu firii gaarii akka qabaatuu fi hawaasni keenya akka boqotuuf mootummaan naannoo Oromiyaa fedhii guddaa qabaa jedhan. Milkaa'inni marii nagaa kanaaf qaamni hundumtuu faayidaa hawaasaa bal'aatiif dursa kennuun itti gaafatamummaa dachaa ofirraa qabnaas jedhan. Hawaasni naannoo keenyaa Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa jiru ummanni obbolaa biyya keenyaa hundumtii fi namnii fi dhaabbileen kamuu milkaa'ina marii kanaatiif qooda isaa akka bahu yaamicha koon dhiyeessaa jiran pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Yaamichaa fi tattaaffii walitti fufinsaan caffee mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa naannoo keenyatti wal waraansii fi wal ajjeechaan dhaabbatee rakkoon siyaasaa jiru mariin akka furamuuf taasisaa ture deeggaruu fi cimsuun Oromiyaatti nagaa waaraa buusuuf yaamicha muummichi ministeeraa taasisanis galateeffataniiti jiru. Nagaan hunda dursa waraanni haa dhaabbatu nageenya haa waaressinu jechuun qaamonni kamiyyuu marii nagaa jalqabame akka utuban yaamicha taasisaniiti jiru. Waraanni Ameerikaa dippiloomaatota Ameerikaa fi lammiilee isaa Suudaan kaartum keessaa baasuu isaa pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden himan. Hokkora waraanaa dhiyeenya Suudaan raasaa jiru wal qabatee Ameerikaan dippiloomaatotaa fi lammiilee ishee Suudaan keessaa baasuu beeksiste. Akkuma ajaja dabarseen waraanni Ameerikaa opereeshinii geggeesseen bakka buutonni Ameerikaa kaartum keessaa akka ba'an taasifameetii jira jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden. Xiyyaaronni humna addaa dafee qaqqabaa Suudaan ja'a lammiilee Ameerikaa Suudaan keessaa baasuudhaan deeggarsa akka taasisee fi Ameerikaa akka tumses pirezidaantichi ibsaniiti jiru. Dippiloomaatonni fi lammiileen Ameerikaa Yuunaayitid Kingdom, Faransii fi Chaayinaa xiyyaarota waraanaatiin kaartum keessaa baafamuuf akka ta'e humni waraanaa Suudaan ibsa baaseen beeksisuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee namoota lakkoofsaan meeqa ta'an Suudaan keessa opereeshinii taasifameen akka baafaman hanga ammaa ifa hin taane. Opereeshinii kana dura hojjettoota mootummaa 70 baasuudhaaf karoorri akka jiru CBS News gabaaseeti jira. Ameerikaan milkaa'ina opereeshinii kanaaf Jibuutii, Suudaanii fi Saawud Arabiyaa addatti galateeffatteeti jirti. Erga Suudaan keessatti waraanni jalqabame lammiilee biyya alaa Suudaan keessaa baasuun kun isa lammaffaadhas jedhame. Yeroo darbee biyyoonni galoo galaanaa akkasumas Paakistaanii fi Kanaadaan lammiilee dippiloomaatotaa fi hooggantoota idil addunyaa 150 karaa galaanaan bahanii magaalaa Odaa Saawud Arabiyaa taate Jiddaa geeffamaniiti jiru. Miidiyaan afaan Arabaa Al-Hadaat jedhamu akka gabaasetti xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa 6 Suudaan qubatanii jiru. Jiraattonni sagalee xiyyaaraa akka dhagaanis fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessaatii turan. Buufanni xiyyaaraa Suudaan bakkeewwan haleellaa xiyyaaraa fi dhukaasni itti gaggeeffame keessaa tokko waan ta'eef namoota baasuudhaaf baay'ee rakkisaatii ture. Walitti bu'iinsi kun akka hin dhaabbanne hubachuudhaan gareen nageenya biyyoolessaa Ameerikaa ergaa Baayideniif eeruu kennaniin booda lammiilee baasuudhaaf akka murteessan aangaan Ameerikaa maqaan isaanii himin tokko Associated Pressitti himeetii jira. Lammiilee Ameerikaa Suudaan jiran gargaaruudhaaf odeeffannoon dandeessisu yeroo yerootti qaqqabaa jira kan jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden nageenya lammiilee kootii eeguuf biyyoota biroo waliinis hojjechaa jiras jedhan. Walitti bu'iinsi gaddisiisaa ta'e kun akka dhaabbachuu qabus pirezidaantii Joo Baayiden akeekkachiisan. Itti dabaluunis garee wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuu qabu fedhii uummata Suudaan eeguuf gargaarsa namoomaatiif karaa banus qabu jedhan. Gama biraatiin dippiloomaatonni Biriiteenii fi maatiin isaanii opereeshinii walxaxaa fi ariifataa ta'een Suudaan keessaa baafamuu isaanii ministeerri muummee biyyattii Shiikii Suunaak mirkaneessaniiti jiru. Ministeerri Suunaak dabaluun nageenya lammiilee Biriiteen Suudaan keessatti hafan mirkaneessuuf hojiin dabalataa akka itti fufu addeessan. Baasiin Kanaadaa immoo lammiileen biyyattii bakka nageenyi isaa eegame ta'e akka turan akeekkachiise.
Baasiin Kanaadaa haalli jiru baay'isee hamaa ta'uu isaa ibsee lammiileen sa'aatii hunda bilbila isaanii chaarjii akka godhatan hamma dandameen of eeggannoo akka taasisan carraa argameenis biyyattii gadi lakkisanii akka bahan yaamicha taasise. Ispeen ammoo xiyyaarota ja'a gara Jibuutiitti erguu ishee beeksiste. Erga walitti bu'iinsi kun uumameen booda Suudaan keessatti ibsaan kan adda ciccite yoo ta'u nyaataa fi bishaan argachuunis baay'ee rakkisaa tureeti jira. Ayyaana Iidaa sababeeffachuuf waliigalteen dhukaasa dhaabuu hojiirra oolaa jechuun gareen lamaan irraa deddeebiin ibsanis jeequmsi akkuma itti fufetti jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa World Health Organization akka ibsetti walitti bu'iin Suudaan hanga ammaatti namoota 400 ol lubbuu balleessuu hime. Hospitaalota irraa odeeffannoo argachuun rakkisaa waan ta'eef lakkoofsi namoota ajjeefamanii kanaa ol ta'uu danda'as jedhe. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii United Nation akka ibsetti ammoo gara caaluu dubartootaa fi daa'imman